Akkam jirtu hordoftoonni Nigaattuu fi nuti nagaa jirra. Isin akkam jirtu? Akkuma baratame barumsa afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingiliffaa kallattiidhaan barachuu barbaaddan himuudhaan lakkoofsa kanaan nu argachuu dandeessu. Har'a immoo qabadhee kan isiniif dhiyaadhe namoota akkamitti gaaffii akka gaafattanii fi akkasumas immoo namoonni gaaffii nagaa yogguu isin gaafatan akkamitti akka deebistaniifidha. Viidiyochaaf haarawaa yoo taatan yookaan immoo chaanaalichaaf haarawaa yoo taatan subscribe gootanii akka jalqabuun irraanfanne gara viidiyootti dabarru. Jalqaba irratti ganamadha. Ganama yoo namootaan wal argitan akkamitti wal gaafachuu qabdu kan jedhudha. Amma akkanas irratti ibsetti page good morning Tobii jetti. Akkasumas immoo Tobiin immoo good morning page jedha. Iddoo page fi Tobiitti maqaa barbaadan fayyadamuu dandeessu. Garuu inni main pointiin keenya maa inni isin namootaan yogguu ganama namootaan wal qunnamtan maal jettanii gaafattu? Good morning jettanii gaafattu. Good morning jechuun akkam bulte jechuudha. Itti aanee immoo namichi sun immoo yookaan immoo gaafatamtanii maal jettanii deebistu? Good morning jettanii nama maqaa isin gaafate sana dhooftu jechuudha. Fakkeenyaaf odoo namni maqaan isaa Jamaal jedhamu tokko good morning isiniin jedhe maal jettanii deebistu? Good morning Jamaal jettanii deebistuufi jechuudha. Kan itti aanu immoo guyyaa yoo ta'edha. Guyyaa irratti maal jenna? Good afternoon jenna jechuudha. Good afternoon jenna. Akkuma duratti isiniif eeretti Jamaal odoo guyyaa dhufe good afternoon odoo isiniin jedhe isin immoo maal jettuuni? Good afternoon Jamaal jettuuni. Maqaa keessan dhaheetoo isin jedha. Isinis immoo good afternoon Jamaal jettanii deebistuufi jechuudha. Kanaafuu good afternoon jechuun maal jechuudha? Akkam oolte jechuudha. Galgala yommuu ta'e immoo good evening jennee fayyadamna. Akkuma duratti isiniif eere immoo ammas Jamaal galgala dhufeetoo good evening otoo isiniin jedhe isinis deebistanii good evening Jamaal jettanii deebistuufi good evening jechuun akkam galgaleessite jechuudha. Good evening jennee haala saniin fayyadamna jechuudha. Kanaaf walumaa galatti good afternoon guyyaa yoo ta'e, good morning ganama yoo ta'e, good evening galgala yoo ta'e haala saniin fayyadamna jechuudha. Kan biraa immoo karaan nagaa namoota ittiin gaafannu how are you kan jedhudha. Akkuma asirratti page yookaan Tobiin fayyadamee maqaa isin immoo maqaa garaagaraa fayyadamuu dandeessu. Amma maal jennee how are you jedhee gaafa namni tokko how are you jettanii gaafachuus dandeessu. Akkasumas immoo isin gaafachuu danda'a. How are you jechuun immoo akkam jirta jechuudha. Akkam jirta? How are you? Akkam jirta? Isinis maal jettanii deebisuufi dandeessu? I am pretty well thanks jettuuni. Ani baay'ee nagaadha galatoomii. I am pretty well. Pretty well kan jettu baay'ee nagaadha jechuudha. I am jechuun ani jechuudha. Thanks galatoomii. Kanaafuu I am pretty well galatoom thanks ani baay'ee nagaadha galatoomii jennee deebisnaaf jechuudha. Wanti sirriitti hubachuu qabdan tokko garuu namni tokko how are you jedhee yoo isin gaafate karaa adda addaatiin deebisuufi dandeessu. Inni tokkoffaan I am pretty well thanks kan jedhu kanaadha. Inni lammaffaan immoo thanks to God I am fine kan jedhudha. Thanks to God I am fine. Thanks to God. God jechuun Rabbi jechuudha. Thanks galatooma haa galatoomu jechuudha. I am fine ani nagaadha. Kanaafuu thanks to God I am fine jechuun Rabbi haa galatoomu ani nagaadha jettanii deebisuufi dandeessu jechuudha. Inni sadaffaan karaan deebisuufi dandeessanii maalidha? I am fine thanks. I am fine thanks kan jettuun immoo namoonni baay'een kan fayyadamanidha. I am fine jechuun ani nagaadha. Akkuma I am jechuun anidha. Fine jechuun nagaadha. Thanks galatoomii. Kanaafuu I am fine thanks jechuun ani nagaadha galatoomii jennee haala saniin sadeen keessaa tokko fayyadamtanii namni how are you jedhee yoo isin gaafate
sadiin keessaa tokko fayyadamtanii deebisuu fi dandeessu. Akkasumas immoo kan duratti isiniif good morning, good afternoon, good evening kan jedhe isa sanas fayyadamuu dandeessu. Kanaafuu nagaa fi kanneen fayyadamtanii namootaan wal quunnamuu dandeessu. Akkasumas immoo akkaataa itti deebisee kana sirriitti qoyyoobattanii namootaaf deebisuu dandeessu jechuudha. Kanarraaf qabadhee isuma kana fakkaata ture. Viidiyoocha yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Akkasumas immoo barumsa kallattiin barachuu barbaadan iimoodhaan lakkoofsa kanaan nu argachuu dandeessu. Viidiyoo biraatiin immoo hamma wal arginutti nagaan.